kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media bakka jirtanitti nageenyi keenya isin dhaqqabu isiniin jedha. Guyyaa har'aa oduu fi odeeffannoo miidiyaalee idil addunyaa irraa walitti funaannee isiniif finnee jirra. Kallattii mangara oduutti isin dabarsina. Namoonni chaanaalii kana subscribe godhaa isin jedha. Namoonni viidiyoon kun ammoo hiriyoota keenyan fayyada jettanis hiriyoota keessanii share yookiin qooduudhaan fayyadamaa taasisuu dandeessu isiniin jedha. Kallattii mangara oduu fi odeeffannoo miidiyaa irraa dhageenyetti isin dabarsina jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media iddoo jirtanitti nageenyi keenya isin dhaqqabu isiniin jedha. Egaa mammaaksaan eegallaa himan didaa jira awwaalan jedha Oromoon. Waa malees mammaaka kana mammaaknee egaa deebii mammaaka kanaa fi egaa seeneffama dhibaarraatis waa hubattanii mammaaka kanas dhumarratti waa irraa argattanii maaliif mammaakame mammaaksi kunis kan jedhamu seeneffamoo kana keessatti deebii isaa guutuu argatta waan ta'eef hanga xumura sagantaa keenyaatti hordofaan affeerraa keenya. Seenaan dhibaa kun nama hedduu keessatti dubbisuu dandeenya. Egaa namni hedduunis daawwitii ta'ee fi seenaan kun waan hedduu barsiisuu danda'a jennee yaadna. Kanaaf namoonni viidiyoo kana dhageeffatanii isinitti tole hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatina isiniin jenna. Egaa sagaleen kootis xiqqoo kan jijjirameef haalotuma qilleensaati naaf kolchaa isiniin jedha. Egaa akkuma jalqaba isinii mammaakne himan didaa jira awwaalan jedha Oromoon. Maaliif jedhe seenaa isaa kallattimaan kan itti isinii seennu ta'a. Egaa itti dhiyaadhaa dhageeffadhaan dhaamsaa fi affeerraa keenya. Aadde Qananiin biyya badhaatuu keessa jiraatti. Qananii ijoollee dubaraa yookiin shamaraa fi dhiiraa hedduu qabdi. Ijoollee ishii keessaa baay'een isaanii haadha isaanii fi biyya isaanii badhaatuu ni jaalatu. Gorsa haadha isaanii ni kabaju yookiin ni dhageeffatu. Seenaa biyya isaaniis ni beeku. Aadaa biyya isaaniis ni kabaju. Hojii isaaniis akka gaariitti hojjetuun maqaa gaarii horatanii jiru. Ijoollee Aadde Qananii keessaa tokko maqaan isaa Dhibaa jedhama. Akkuma maqaa isaa kana amalli isaas hawaasa qofa osoo hin taane namoota saba biyya keessa jiraataniifis gaafii ta'ee dhibaa ta'ee hafee jira. Dhibaan gosa isaa irra alagaa yookiin orma jaalata. Hojiirra oduu waan jaalatuuf ganda yookiin iddoo kashalabboonni itti wal ga'uudhaan qarshii kanaaf namoota sobee walitti buusuudhaan maqaa gaarii hin qabu. Namoota ganda isaanii yoo ol gaafatan dhibaan maal jedhanii ol gaafatan dhibaan bara kanaa nu dhibee jira mee isuma gaafadhaa jedhan oduu bara kanaa tolchees kan beeku dhibaadha jedhanii qoosu. Hawaasni yeroo akkanatti ilma Aadde Qananii balaaleffata. Aadde Qananiin ammoo mogoleen ishii bu'ee yookiin hamileen ishii bu'ee waan jettuu fi waan gootu dhabdee guyyaa hunda imimmaan ishii lolaasaa ilma ishii kan abaarachuu irra gorsuuf dirqamte. Ishii qofa osoo hin taane obboleeyyan Dhibas dabareedhaan wal yaamaa yookiin yeroo halkan waari'an afoolaadhaan waan adda addaa waan aadaa isaa barsiisuudhaaf yaalii yookiin carraaqqii taasisan kanaan Dhibaan waan dhageeffate yookiin gurra kenneef hin fakkaatu. Keessaa yoommoo Aadde Qananiin gorsa isaa kana hojii idilee godhattee jirti. Guyyaa hundumaa ganamaaf galgala ilma isaa kan ofitti yaamtee jechoota akkanaati gorsa isaatiin akka inni ilma cimaa ta'uuf yeroo hunda yaada gumaachitiif. Yaa ilma koo ija namaa jala hin dhaabbatin. Sabni yoo si abaare dhumni kee hin bareedu. Afaan namaa keessa hin laalin. Afaan namaatis hin bu'in. Qomoo kee malee nyaapha hin dursitee hin jaalatin. Gorsa obboleeyyan keetii hin tuffatin. Nama tuffachuu irraa of qusadhu. Ani beekaadha jettee of hin jajin. Beekaa ofii biyyatu beeka. Jabaa ofiitis gosatu jajata waan ta'eef yaa ilma koo waan ansiin jedhu kana yoo dhageette guyyaa tokko gara ifnanatti deemtee gosa ammas jibbee si tuffataa jiru kanaanis jaalatamta. Yaa ilma koo na dhaga'i. Nama ta'uun namummaa horachuudhaan
namummaa kan horattuun oduu caalaa hojii keetti xiyyeeffannoo kenniteef nama si jibbees gatii namni si jibbeef deebitee jibbaansa kennuuf yookiin qooduuf osoo hin taane jaalala qooduudhaan nama injifachuu qabda. Nama waa'ee kee odeessus gaarummaa keetti argisiisuudhaan gaarii ta'uu kee isaaniif ibsi. Ani gaariidha jettee namootas hin dubbatin. Oduun ammoo ati dubbattu namoota biratti ija gaariin ilaalamuu hin danda'u waan ta'eef akka ati hubatte sanitti namoonni si hubachuu dhiisuu danda'u. Kanaafuu yaa ilma koo na dhageeffadhu jettee halkaniif guyyaa imimmaan ishii lolaasaa jilba ilma ishii kana qabattee yeroo hunda gorsaa turte. Haa ta'u malee dhibaan waan hin fakkaatu guyyaa tokko barii dhibaan lafaa ka'ee akkana jedheen. Ayyo, ani biyyaa baduuf qophaa'ee jira. Biyyi tun hiyyeettiidha. Gosti koos dabeessa. Gosa akkanaa keessa dhaladhee waa'ee gosa kootii natti himtusi anaaf wanti tokko naa galaa hin jiru. Biyyi tun hiyyeettiidha. Biyya hiyyeettii tana keessatti ammoo qabeenya soradhee hiyyeessa yoo sooruu ta'e malee namas ta'ee of jiraachisuu hin danda'u. Kanaafuu biyya kanaa bahaa gosa dabeetti yookiin gosa lubna kana keessas bahee fagaachuun qaba jedhee haadha isaatti dubbata. Haati isaa jecha kana yoo dhageessu mogooleen ishii bu'ee baaxii manatti hirkattee waan gorsaa turte kana ammoo ilmi koo maaliif na dhaga'uu didee jettee waan guyyaa ishii abaarataa jirtu fakkaata. Akkasumas waan jettu dhabdee waan ta'amaa jiru kanatti gosattis yookiin ollattis himuu caalaa icciitii dhibaa kana dhoffachuudhaan callisuu filannoo godhatte. Yeroo akkanatti haati harkite yookiin imimmaan ishii lolaastu dhibaan bira dhaabbatee waan tokkos osoo hin jenne erga tureetii akkana jechuudhaan ammas haadha ishii waan hamilee buusu tokko dubbate. Ani biyya buddeen nu quufanii nyaatantu jira abjuudhaan kana dhaga'een jira. Kanaaf ammoo namoota na wajjin jiraatantu jira namoota na fakkaatan. Kana biyya lubna yookiin dabeessa gosa keessa dhaladhes akka hin kabajne kan na taasise namootatu dabeessa. Ani achi dhaqeen jara sana wajjin jiraadha. Kanaaf harmee koo nagaatti. Ani gorsa kee tuffadhee miti gosa kootii fi biyya kana jibbe malee jedhee. Haati isaas ilma koo maaf garaa na gubda maaf na raatessita garaan koo jaalallee tolchaa fi galaanee daysi haada'u jechuudhaan erga gadditeen booda garaan haadhaa baburreedha kan jedhu mammaaksi sirratti dhugaa ba'e jetteenii imimmaan ishii lolaasuu filannoo godhatte. Dhibaa ammoo yeroo inni deemus ijumaan laalte. Itti fufuudhaanis dhibaa kiyya ati kan jibbamte waan gosa gantee fi fedha gosaa si dhabsiisee jira. Ammas taanaan waan biyyii fi gosa sirratti jibbu dhiisi. Sobaa fi oduu huffee dhiisi. Jaaladhu ni jaalatamtaa. Hojjadhu ni argattaa. Dhibaa kiyya biyya haadha keetii dhiiftee hin deemin. Gosa kee hin ganin. Dureessummaan biyya alaa irraa hiyyummaa biyya ofii wayya. Jaalala ormaa irraa jibba gosa ofii wayya. Jireenyi ilmoo namaa horookiin dabareen baay'ee qabaachuudha. Kanaafuu nyaatanii quufuu adii uffatanii bareeduu qofaa miti. Biyya hambaa kan hambaati. Biyyi ormaa kan ormaati. Gosa ormaas kan ormaati. Jabaa gandaarra laafaa biyyaa wayyaa. Aadde Qananiin ammas yeroo dhibaan waan ishiin jettu kana akka dhageeffatu tokko ta'u itti dubbachoo itti fuuftee jirti. Yaa ilma koo biyya ofii gosa ofii keessatti lalisanii itti jabaatanii irree godhatan ganuun booddeen ishii salphinna. Na dhagaye mukni kee gaaddisa biyyoon kee gabbisa. Dhibaa kiyya mee xiinxallii hubadhu. Dubbachuun dura hidda dubbii qoradhu. Ofittuu hin ta'in. Ofittummaan immoo booddeen ishii kophummaa nama hambistii. Gosaa fi biyya kee jaaladhu. Biyya gosa ofii biyyaa fi gosa ofii gaafa qabaatan kophaa utuu hin ta'in gaafa dhaban gaafa fayyaa qofa osoo hin ta'in gaafa dhibee gaafa du'aa nama dhaqqaba. Kanaafuu gosa ofii hin ganin. Har'a fayyaa qaba jettee gosa kee ganuun har'a qabeenya qaba jettee gosa kee jibbuun boru gaabbii sitti fida. Dhibaan gorsa haadhaa kana dhageeffatee gara jibbaansaarraa gara jaalalaatti gara tuffiirraa gara kabajatti deebi'een kutaa lammaffaa isaa
kan isinitti deebinu ta'a. Kutaan tokkoffaan isaa kan hangammaa dhageeffattan kana. Egaa torbaan jaalalaa. Kanaafuu horaa bulaa deebanaa.